Seenaa. 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 Pilaasterii sana laadhume. Seenaa. Naa laadhuu. Dadhabeera laloo nama kan biraa ergadhu. Dadhabeera? Maal hojjettee dadhabde? Kunis hojii ta'etu seen. Deemi naa fidi. Erga kana maal hojjechaa jiramti? Mana kana keessatti amma kun nama hojjechaa jiru jira. Dhugaa moo? Bilbila ta'uu mana keessa naanna'aa ooludha hojiin. Deemi naa fidi. Silaafiyyuu mana kana keessaa waan hojjetu isinitti mul'atu. Akka shamarranii ta'e mitas gabbaa'e dhugaa sirraan bareedu. Isastu natti himamti. Kana booddee akka maqaa koonnoof abbaa barbaade argachuu dandeessa. Eessa deemuuf? Seenaa! Seenaa kottuu deebii! Seenaa! Ani lalisee miti siin godhu taanaan. Sagantaamti kuna darbu duwwaa. Akeekkachiisa kee immoo fudhatta. Maali? Maal wacca laloo? Maal taatanii? Maal wacca maal taate? Seenaa dhaka. Hojiin ergaa hodhiste deemaa jirti miti? Atis akkuma seenaa taate hoo? Seenaa taataa? Ammuma akkana si bira dhaabbattee si gargaaruu ishee. Si bira dhaabbachuu ishee iyyuu kan amala godhatte bichaa'uun. Hamma maal si gargaaruun firoomsaan kee dhufe jaalalleen kee. Anaan waamtu horma maal gootati? Dal kattame arri guyyaa gammachuuti. Si malee maaliin qaba mukillee baala qabaa? Jirtu. Agak. Keessummaa keenya baga nagaan dhuftan. Amma maatii ta'eera keessummaa miti. Akkamii sanyii? Dhuguma maatii taanerraa. Kan hin jedhu. Maqaa koo immoo eessaa dhageessee ati? Deebiidha miti ati? Eeyyee. Mana tokko keessa hojjechaa akkamitti maqaa waliin beeka? Innillee dogoggora keenya. Utuu warri kaanis akka kee kanatti na waamanii baay'ee jaalladhan ture. Maal jedhanis moo? Maqaa garaa garaatiin na waamu. Warri kaan gurbaa jedhu. Warri kaan immoo namichoo jedhu. Jirti namittiin fuliyyoon tokkos sakkurii tettee na waamti. Baay'ee qosta. Hundaafuu jabaadhu. Yeroo nutti deemaa jira dafnee qophaa'uu qabna. Hin deemtaa? Haa ta'u anis boodan dhufaatii dhaqi. Mucaa mala qabeettii wayii fakkaatti yoo balleessan ta'eef. Seeni deebi. Haga sagantaan jalqabatti kun asaa taa'u jedheen. Rakkoon qabu. Keessumaa suuqiitti arguu jalqaba miti. Keessummaa jechuu kan hin baay'isne ergan dhufee torbee lama ol ta'eera bara. Sababa dhugaadha. Dhiifama. Keessummaa jedheen oromummaan akkas dhaga'amu hin godhe. Akkam garuu sirriitti baraa jirta? Dhugaa dubbachuuf namoota wajjin ol baruun hagas nan rakkisu. Garuu hojjechatu xiqqoo muuxannoo gaafata malee. Yaa. Garuu maarkeetingiin piroodaaktii sana sirriitti bartee namoota amansiisuu dandeessu taanaan baay'ee salphaadha. Easy busy. Isuma deebistee natti himtamoo isa tulfaatan siin jedheen. Haa ta'u kaa. Akkas taanaan anis waan hin danda'u hundumaa si bukkeen jira. Yaaddeen. Galatoomi namoo. Sinjee koo hojjedhu. No. Hojii miti. Haasaan booddee taasisu sanan barreeffachaa jira. Ta'uu dandeessa. Jabaadhu ani deemeen ijoollee ilaala. Haa ta'u. Bareeddeettammoo. Galatoom. Jirra akkam nagaa keeti jirra galata waaqa sa'aatuma laa kanarra warbarbaan nagaa beekamaadhaan keenya hin badin
Eessatti gamtaa furiyyoon kun? Sakuriitii jirta? Bah, deemichi sakuriitii naan jedhan diddeet. Amma mee hiikaa isaa osoo beekte kanaan malee na waaminaan jetta turte. Hin barbaadu maqaa faranjii ofii koo maqaa qabaan. Yookaan sanyii naan jedhi yookaan immoo waardiyaa hidhina waami. Heeci. Ani maqaan jaaladhu kana waan ta'eef kanaan ala si waamu si jedhe. Siin barbaadu hin jedhan immoo siin iyyamu. Ani hin danda'u sakuriitii. Dhiisi lakkiisii wayyaa. Tole sammoo nagaan oli sakuriitii. Deemichi jakoo duraa. Faashee rafuuftuun kun. Maal godhatti kun? Keessa baate immoo. Heeci. Seenisha. Seenu? An kanan jedhu mana kana keessa aniifatu odoon jiru ta'e manichi maal akka ta'u yaaddeetta? Isa yaaduun barbaadu. Atiif sammuun keessa waliin beektaa miti? Asooftee duuteetta. Kaleessa suuraan si kaasanaan jetteetu nan kaasin deemte miti? Miimoorii sammuu. Kan koo duubatti yaada. Seenuu koo har'a moo har'a suura maal fakkaatu si kaasa siin jedhe ana irratti gatii. Har'a Instagraamiin suuraa koo duwwaa ta'uu isaati kaa. Xiqqoo ishee xiqqoo. Fuulli kun Instagraamiif hin ulfaatu. Ayuu uummata kana waa meeqa danda'ee jiraachaa jira? Ati mooyi waa hundumaa futee lafatti gad dabalta. Ana seenaa taanaan bareechee noomi. Hello. Infiduu kaamericha maal jetta? Si eegatti nama maaliif hojiidhaan kan qabannee jiru? Raffi. Baay'ee ati baay'ee. Dhiifama. Har'a dhaabbanni keenya waggaa 5ffaasaa sirna ho'aadhaaf ajaa'ibsiisaadhaan waan kabajachaa jirruufi dhiifama borganama qottaa. Beeka saganticha hirmaachuu kan. Sagantaa hirmaachuu barbaadde. Haa ta'u obbo Namooti bilbilaan haa obsaa. Haa ta'u. Obbo Namoo. Aloo obbo Namoo. Nagaadha miti. Nagaadha. Keessummaatu dhufee. Kunoo sagantaa hirmaannaa jedhanii maal wayya? Nan dabarsa moo? Haa ta'u haa dhufan gaa. Saali durbaadha. Eeyyee. Haa ta'u. Seenaa jedhan. Eenyu maqaan kee? Maqaan koo Sanyii Beenyaanaan jedhan. Galatoomaa. Sinooree. Sagantaa wayitu jira. Yoon dafee hin baateef immoo siif hin bilbila. Maatte? Hin dandeenye. Hai, akkam. Hojiin hin jiru. Ba'i. Yaadatta waggaa lamaan har'aa akkuma kana dhaabbati keenya waggaama dhaabbata kanaatu kabajnu akkuma kana teessuma kanatti hirkattee dhaabbattaa si argeen akkuma si argeen lapheen koo bakka lamatti warqaa kedhee gargar na been na yaadega. Kun jaalallee koo ta'uu qabdi, haadha manaa koo ta'uu qabdi, jireenya koo karaa fuulduraa ta'uu qabdi jedhee murteessa. Hojiin qabaa yookaan immoo na dhukkuba jedhees hafuu nan danda'a. Sagantaa hirmaachuuf hin dhufe. Yeroon hin geenye bakkee ture. Dhiifamaa si waan ajeeqeetu. Waggaa lama guunnee ol jaallannee laloo baay'een si jaalladha. Argitee? Itu waliin fudhii waggaa lama guunne. Isaa galatu. Saanuu guyyaa irraa wal barre. Kennaallee naaf iddeen dhufne. Laloo maa ariifattaa? Kennaa siin kennu taanaan
Sittin baasu taanaan, sin gammachiisu taanaan waan hin qabu. Maaliin godhe qabeenya maal lagoonna? Ina rifatta lalle. Lalle baay'een si jaalladha. Waan dagatti natti fakkaate bara. Gaafan kennaa kee dagadhe, gaafan si dagadhe, ofiin dagadhe kaan. Keessa taa'ee eeguu nan danda'a. Dhaqee achi taa'ee sammuu. Galatoomna. Maini waardiyaan jiru. Isaa fidanii. Isaa fidanii. Mana na tuun gaafatee nama waggaa shuu hundumaa. Akkas gochuu jalqabani fakkaata. Jaba baafti immoo. Dhossi kennicha dhossi hin jedheen isa laalarti. Hin salphanne. Kaadhi. maal deebishu maal taate waan amma kana guu qobaa kee baattaa sin gargaara. Afachu sin gargaara. Firoomsa maal ta'a mucaa kana yoo gargaartanii? Maal waan amma naga'u qobaa ishee gaafa baattu argaa jirti miti? Isheeni isan hojjennee bira dabarreeyyuu isan bareechinee hojjennee bira dabarreeyyuu kan koo caalaa ittee diidee sirreessaa jirti. Ta'us gargaaruu nuun qaba. Maal mucaan kun keessummaa keenya? Isa irratti moo dubartii? Maal firoomsaa? Obboleettii manaa hin qabdu? Firoomsa. Haati kee dubartii miti? Firoomsa. Kunoo haati manaan keeyyuu dubartiidha. Namo waan hin beekne keessan galiin isheen dubartii min durba yoo mal fuune. Waan hin beekne keessa. Gifti? Namo. Gifti? Gift? My goodness. Ani namanu. Maal hojjette biiroo keenya? Akkuma tasaan dhufe. Guyyaa gaarii hin dhufne. Biiroon keenya irra waggaa 5ffaasaa kabajachaa jira. Akkuma argitu biiziidha. Nan beeka. Ani saffeeramee hin dhufe. Amma sagantaan ga'utti biiroo sana teenyuu laata? Yeah, sure. Yeah. Ato. Please. Okay. Please. Biiroo keetii baay'ee bareeda. Lakki biiroo hojii raawwachiisaati. Ammaaf garuu anatu dhimma itti ba'aa jira.
Inni ari'ameen natti bakka isaa qabattee. Yaa. Akkamitti bartee garuu? No, callisee malee. Akkam ree hojii? Gaariidha. Gaariidha galatsa. Waan si dhibu yeroon si argee nama nintu. Ani iyyuu isa moo isa miti jechaan ture. Waggaa dheera. Waggaa 11 lakkoofsineerra. Yaadatta? Akkamittaan irraanfadha. Sitti bareedeera moo maaltu argame? Atis nama guddaa taateetta. Seeni. Seeni. Lati giftii jedhamti hojiin guddanni giftii. Latii jedhamaa waliin hojjenna. Latiin jedhama. Namoo maal keessumaa aadaa durii hin qabne fiddaa? Maal? Maal dhugda? Haadhoo koo maal dhugda? Haadhoo koo waan dhugamu? Waan nyaatamu? Anaanaa ta'u maal? Maal barbaaddu? Al tokko nama si dubbisu? Tole. Har'a guyyaa gammachuu irratti gammachuu si dabalameera. Fayyadami. Ta'u. Nan barreessa. Nan barreessaaf. Barreessi. Ta'u. Seeraan barreessi. Achi dhaqiitii chaappaa rukuchisee nan barreessaaf. Akka ga'uun godha. Lama ta'a barreessa. Barreessa. Tole. Seeraan barreessa. Yookiin imeeliidhaan godhu. Lakki barreessa. Barreessu. Lallaafisi. Nan barreessa. Waan jiru hundumaa lallaafisi toni. Fayyadame. Nan barreessa. Barreessa. Achumatti na eegi. Achumatti na eegi. Hin ariifati. Latiin akkasi. Qoosaa jaallata. Sorry. You can take it. Namni hunduuni wal argaa ni jedhan dhugaadha. Yaa giftii. Abba guutaa. Keessan jira. Kottaa iyyee balbala irra hin jiru. Tolee ta'u. Amma yoo dhufu hojii keessan si ni arga. Akka jireetti hojjettoota waajjiraan fakkaatanii. Oh security. Bosi. Hey gift. Ifama dhimma ho'iitiin qabamee kan barfadhe. Rakkoon qaba. Ammas hin qaqqabu. Attamaree biiroo kenna laalte? Baay'ee gaariidha. Namatti tola. Maal rakkootu seenaa? Seeni. Galatamaa.
Tole, baga nagaan dhuftan. Kabajamoo obbo Guutaan waajjira kana erga hundeessan kunoo waggaa 5 guuteera. Nutis immoo waajjira kana keessatti carraa argannee waggaa 5ffaa kabajuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Waajjirri keenya dargaggoota fedha hojii qabanii fi akkasumas dandeettii kalaqa olaanaa qaban qabatee hamma danda'u kunoo carraaqaa jira. Yeroo darbe hojii raawwachiisaa fi maarketingiin keenya hojiirraa ari'amanii maarketingii haaraa qacarree jira. Deebii jedhamti. Achumaan akka bartan jedheetani. Iddoo hojii raawwachiisaa immoo hundumti keenya dadhabneetu hin jedhin bakka buunee hojjechaa turre. Kanaafis immoo hojjettoota keenya galateeffachuun barbaada. Haamilee ofii keessanii. Kanatti aansuudhaan hundeessaa waajjira keenya abbaa keenya jechuu dandeenya obbo Guutaa gara waltajjiitti nafeeraa haamilee guddaadhaan naasifadha. Galatooma. Duraan dursee hojjettoonni dhaabbata keenya hundumti keessanuu bakka hundeeffama waggaa 5ffaa dhaabbata keenyaa geessan isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan dhaabbanni keenya hojjetaan hundumti isaatu dargaggoota. Sababbiin isaas kalaqaaf waan haaraa irratti xiyyeeffachuudhaan dorgomaa akka ta'u yaadameeti. Garuu waggootan 5 darbaniif dhaabbanni keenya kisaaraa keessa jira. Kanaafuu kana keessaa ba'uudhaaf cimtanii hojjechuudhaan kalaqaaf gurgurtaa keessa waliin madaaluudhaan cimtanii akka hojjettanan isin akeekkachiisuu barbaada. Kan biraa har'a oduu gammachiisatu jira. Innis giiftiin gidduu keenyatti argamti. Giiftiin dubartii cimtuudha. Bakkee kana dura hojjetaa turte irratti hojii baay'ee boonsaa nama gammachiisu hojjetaa turte. Kana booda ishiin hojii gaggeessituu dhaabbata keenyaa taate hojjettii jechuudha. Giiftiin gara kana dhufteet nagaa isin gaafatti hamileedhaan naas himadhaa galatooma. Galatooma. Sin arguu kootti gammadeera. Ani waa tokko qofan dubbachuu barbaada. Innis dhaabbanni kun waggaa 5ffaa isaa kabajachaa jira. Garuu immoo kisaaraa keessa jira. Callisanii waggaa lakkaa'uu qofti hiikaan qabu. Kanaafuu hojii korra jalqabuun barbaada. Dhaabbanni kun maaliif kisaaraa keessa akka gale bareera? Sababiin kisaaraa mana kanaa hojjettoota hunda keessan. Kan ammoo dursee dhufee hunda keessanuu ilaalaan ture. Kanaafuu hojjetaa tokkoon ala hundi keessaniyyuu ari'amtaniitu. Galatooma xumuree. Raddaa kutaatti aanu. Maaliif garuu akka deemtu natti hima? Mi'a har'u malee natti. Yoom yeroo naaf kennan dhufee waliin akkan deemu na dirqisiisa. An garuu abbaa masheenan nusti duwwaan arguu barbaada. Ana garuu natti hin fakkaatu. Eenyutti fakkaata ree? Anatu lafaqa. Wanti isin natti himtaniif waan an dhufee qabatamaa arge gonkumaa waliin argu.
dabalataan hojjettoota kana qabadhee dhaabbata kana kisaaraa keessaa baasuu hin danda'u.